السلام عليكم جريت جلك بدا سلامتا ربي قدام. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkasumas dhaggeeffattoota keenya mariin keenya ka hoogganaa jamaa muslimaa torban diidaa Abdulhakiim wajjin taasisaa turre kutaa lammaffaa boqonnaa gabaabduu boota walitti deebinee jirra. Waajjira isaanii kan magaalaa Adaamaatti argamu waajjira yeroo itti argamuudhaan yaadota afaan kutaa lammaffaa keessatti dhimmoota jamaa muslimaa torban diidaan wal qabate kan kaasne irratti waliin mari'annu ta'a. Hangasittuu turtii gaariin wajjin qabaadha isiniin jedha. Baga nagaan kutaa lammaffaa irratti nagaan dhuftan inshallah. Baga nagaan jedhani inshallah. Inshallah kutaa lammaffaa kana keessatti gaafileen nuti kaasnee irratti waliin haasofnu jamaa muslimaa torban diidaa. Jamaa muslimaa torban diidaa godinaalee Oromiyaa keessa jiran tokko tokko keessatti damee isaa banachaa jira. Dameewwan banataa jiran kana akkamiin hoogganuuf karoora qabdan kan immoo hin babal'isin godinaalee Oromiyaa kaaniin qaqqabsiisuudhaaf karoora akkamii qabdan karoora akkamiitti jira waan jedhurra nu kaasa. جزاك خير يا رب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغرب دولي من ديبسه غافي غايدا جماعة تربان ديدا هجيوان إسا برانجيوان إسا أنالي تربان على التلة قدينوتا أوروميا بقوة براكي ستبانا جرا كان أكاميتي هوغان ودف يوكان مو كالتيك أبسيسو الأف كرورا مالتو جرا غافي جدي كافتبي bareeda jira sanaan dura garuu waan tokko tokko kanuma anaalee torban keessa haala jiru wal yaadachiisuun ni barbaachisa yoo duuba si deebise akka hojiititti jamaan torban diidaa anaalee torban keessatti amiira torba ka anaalee torbanii caasaalee koreewwan torba kan qabudha sanirraa kan waliigala kan saddeettaffaa jechuudha hooggansa kan waliigalaa qaba. Akkasumatti kana boodallee yoo biraanjii bal'ifatu maqaan isaatis jamaa torban diidaa damee akkasii jedheeti kan deemu jechaadha. Kanaaf akka fakkeenyatti jamaa torban diidaa damee suudee, damee diksiis, damee balee, damee ameenyaa, damee seeruu, damee xiichoo jennee akkasitti roobe jennee akkasitti kan deemnudha. Hooggansi isaa tokko jechaadha. Kanaaf amma gaafii ati kaaftee fi dhugaadha. Anaalee ollaatitti akkasumas immoo godinaalee ollaatitti kayidiin kun bal'ataatiin jira. Akka dabeetti qindoominee toltutti wal ajajuu amdurraa hojii wal dhorguu itti jira. Sanirraa akka fakkeenyatti bakkoota lama biraanchiiwwan gurguddoo lama jamaa'ichi yeroo gabaabaa keessatti hundeessuu danda'ee jira. Sunis tokko godina Baalee keessatti jamaa torban diidaa damee Baaleeti. Baalee dhiyaa bahaa jechaadha. Inni lammaffaan damee Adaamaati. Jamaa torban diidaa damee Adaamaati. Kanneen lamaan jamaa'ichi yeroo gabaabaa kana keessatti jalqabee jira jechaadha sochii kanneen lamaan keessatti. Haa ta'u akka haala kamiin socho'uuf deemtan waan jedhuuf qajeelfamuma kanuma achiisantu kanalleef ta'a. Hojii at the same time haala wal fakkaataadhaan kan aanaa torban keessatti hojjetamu san maqamti isaa tokkos jamaa torban diidaa damee Baalee jamaa torban diidaa damee Adaamaa. Jenneet gaafa jamaa torban dachii taanillee bifuma kanaan ka itti fufuta jechaadha. Hojiin amma achirratti jalqabee maalidha fakkeenyaaf qabatamaan damee Baalee yoo fudhanneetiin hin jenne haalli miseensonni itti galmaa'anii wal qaraasisuu ibin barnoota bu'uura ibaadallee eegaluu sochiiwwan tokko tokko gochuu keessattuu kana sektara qorannoo odeeffannoo irratti hojiiwwan jajjabaa sektara qorannaa miseensaa irratti hojiiwwan jajjabaa to'atamaa jira. Magaalaa Adaamaa keessatti illee keessattuu gamaa jamaa hawwataa fi dubartootaatii fi shamarraatiin jechaadha. Hojii babal'aa eegalumsarra jira kunneen lamaan. Wanti nu goonu kanneen lamaan ammaaf cimsaa miseensi isaanii akka jajjabeeffatan taasisaa achirraa godinaalee biraatitti illee gaafa kana maal goona iskooppii isaa kana bal'ifna. Amma torban diidaa jennee aanaalee torban irratti jamaa aanaa torba qofaa fakkaate kana durallee akka addunyaatti jennee irraa ilaalchi nuti konseptiin sochoonu isa kana biroodii isaa bal'isuudha. Homa wanti biraa hooggansa biraa baay'ee waan nama dhibuu miti. Isuma kana akkaataa inni bal'ataa deemen hooggansa isaa waliin bal'isuudha, maqaa isaa waliin sochoosuudha, akkaataa isaa konseptii isaa waliin bal'isaa deemudha. Kanaaf haala isaa kana waliin bal'isaa deemne gaafa kana torban diidaa dabeewwan bakka hundatti Jimmatti, Ilubba Booritti
Dubai ti Qatar Makkah ti Washington London tille wanni sochi kana gochuun orgunju sochi khayri kana haalli nu isa itti hogganu jennu dambii ittiin bulmaata qabna qajeelfama qabna waan hojjennu qabna kaayyoo qabna kaayoon kana kaayoo Quraana hadiisati isuma kana konsepti ma isaa bal isaa adeemuudha formula kanaan yeroo gabaabaa keessatti sochoona aanota ollaa fakkeenyaaf amma jajuun amma tokko jamaan torban diida adamee diksiis akka gaarii ijaaraa jira jahanata jimaata loodee aanaalee loodee tosaa magaalaa hurutaa hanga hurutaa itti jechaadha naannoo eeriyaawwan sun haalli ittiin ijaaramaa jiru kan jirudha torban diida adamee roobee immoo achiin shirkaan aanaa shirkaa hamma tokko gandoota miduu baala miduu ulul jedhamu raa'ul eegalee kan itti fufaa jiru ta'uu isaati gamaanis gama waabee gamaanillee haalli itti socho'aa jiru jira kanaaf khayrii kana qaraasisaa qur'aanaa baruu kana khayrii biraati mitoonni biraanchi bal'ifataa maal godhaa jennu waan haarawaa akka namatti hin fakkaanne qaraasisa qur'aanaa kana diriirsuu sochiiwwan khayrii kana diriirsudha waan biraati miti kanaaf kun kan itti fufu ta'a kana boodallee haala kanaan kan caalchisee kan itti fufu ta'a yaasin kana fakkaata. Ayya inshallah asirratti gaafii takka isinii qaba dabalata jamaaleen akkasin amma kaasaa jirtanitti jamaan torban diida akka fakkeenyatti godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaa akkasuma Baalee Bahaatii fi Baalee dhiyaa irratti damee isaa banateera gaafa guutuu Oromiyaa keessatti dameelee isaa banate maqaan inni amma ittiin qaba socho'aa jiru kun akkuma akka jiru kanatti itti fufamoo jijjiiramuu mala jettaniiti akka hoggana jamaa kanaatti jechuudha. Yes, wanni yoo jamaa'ichi akka sadarkaa Oromiyaatti ga'e torban diidaa akka jennu kanarraa maqaan inni jijjiiramu gaafii namoota baay'ate inni kun. Daanditti maatadha maqaan raayii miti amaluuti ka jankeenya jecha kaayyoon raayii. Awwalumaayyuu maqaan kun maqaa tarsiimooti. Maqaa hundeeti miti waayizawee. Maqaan nama torban diidaa inni kun maqaa tarsiimooti. Maqaa tarsiimooti malee maqaa hundeeti miti. Kanaaf torban diida irraa gara torban dachii bar maqaan akeekame agartee maqaan wanni tokko immoo wanni walii galmeen jiraata. Amma torba waan ta'eef jamaa torban diidaa jedhee achirraa ganaa jamaa godina Arsii jedhee achirraa jamaa Oromiyaa jedhee achirraa jaannoo akkasitti illee. Maqaan takkittii dhumaan jeneraalaayiz ta'a inshaallah ta'ala yookaan moggaafamoota kana booda torban kanarraa gaafa ka'e takkittii dhumaan gara jeneraalaayiz maqaa ta'eetitti deema malee wanni inni gaanarraa godina maali jedhee akkasitti deemu hin jiru maqaan akkaataa ta'uun haala ta'uun adeemsa isaatiin kan wajjin affideet ta'a fooyya'aa deemu jechaadha. Kaay maqaa tarsiimooti maqaan amma irra jirru kun beezii isaa osoo gadi hin dhiifne kaayyoo isaa wanni guddaan kaayyoodha. Maqaan akka waliigalaatti maqaan islaamummaadha wanni nuti hordofnu waan ta'eef maqaarraa dhimma hin qabaatina waan kanarratti yaaddoo fi wantoota gaafileen baay'een ni ka'a. Torban diidaa qofa maaliif jettanii maaliif maali akka waliigalaatti yoo jettanii ganda tokko qofa maaliif yaamtanii ammallee waan diinii waliigala ooftanii jamaa Oromiyaa fa'aa maan jenneen jamaa guutuu biyyaa fa'aa maan jenneen jamaa addunyaa warri fa'aa maan jenneen warri jaa'illee hin jira. Yaaddoo baay'ee namoota keessaa ka'aa jiru kan kuni nama yaaddessuu qabu. Ammatti eeriyaa nuti irratti hojjetaa jiru eeriyaa madiidaa sana waan ta'eef torban madiidaa jedhama eeriyaa maquma kanaan ta'e. Gaafa waan kanarraa socho'ee haala gaariin socho'een torbaantu yoo ta'ettillee wanti bakkuma saniin kan itti konseptiin bal'ataa deemuu ta'a jechaadha. Namni khayrii tana keessatti galuu isarra jiraata hooma takka maqaaf jedhamee wanni dhiphatu hin jiru wanni immoo maqaa waan torban diidaa jedheef sochiin kun sochii warra torban diidaa qofaa galfamu hin jiru. Fakkeenyaaf sochiin uummanni sahaabaadhaa ansaara muhaajirri godhe sochii hunda keenya ilaallatu. Wanni ansaara muhaajirri achitti godhan sun waan hunda keenya ammas ilaallatu waan ta'eef bakkuma tokkoo ka aadama qabsooti baraaba. Qabsoon bakkuma tokko waan kaatuuf ka'umsa qabaachuu isirra jiraata. Godoo ka'umsaa qabaachuu isirra jiraata. Godoo ka'umsaati malee torban diidaa itti gala dhumaatii miti jechuu barbaade itti galli dhumaa dachii torban Hayya inshallah anis gaafii kana isin gaafadhee fakkeenyaaf warra dhuunfaallaa jiran warra Prootestaantii yoo fudhannu waldaa lallaba addunyaa waan jedhanii akkas fa'a manuma xiqqoo takka keessatti wal ga'anii waan akkasii san galmeessanii gaafiiwwan akkasii sun isaan sunuu akkas jedhama maqaan kun maaliif maqaa naannoo takkaa qofa ta'e jedhee namoota gaafii dhiyeessan saniin qabadhee gaafii kana isiniin dhiyeesse gaafii kanaaf immoo deebii gahaa bareedaa ta'e deebistanii ulfaadhaa isiniin jedha.
kabajamtoota hordoftoota sagantaa keenya sagantaan keenya kan waajjira yeroo jamaa muslimaa torban diidhaa kan magaalaa Adaamaatti argamu hoogganaa jamaa muslimaa torban diidhaa Abdulakiim wajjin taasisaa jiru akkuma itti jira. Inshallah konferansii marsaa 12ffaa hundeeffama waggaa 3ffaa xumura waggaa 3ffaa jamaa muslimtoota torban diidhaa guyyaa 6 hanga 7tti taasifame keessatti konferansiiwwan ammaan dura darbirraa maaltu adda taasisaa kaayyoon konferansiin kun marsaadhaan taasifamuuf maali waan jedhurraa dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenyaaf nuuf ibsa inshallah. Baay'ee gaariidha waa'ee konferansii ilaalchisuun awwalumaa jamaan torban diidaa aanaalee torbarraa walitti hundeeffame jennee jirra amiirota torba kan waliigalaa wajjin caasaa 8 qaba. Kun akkamitti wal argaa hojumaan isaa akkamitti deemaa waan jedhuufi karoora qabaa tarsiimoo qabaa akeeka sanarra dhaabbateeti jamaan torban diidaa akka deemu maal inni duuba deebinee wal yaadachiisuudhaaf gubbattis akkuma tuquu yaade kaayyoowwan gurguddoo akeeka 5 gurguddaa irra dhaabbateeti jamaan torban diidaa akka hojjetu waa 5 irra dhaabbatee jecha kaayyoon gurguddoo 5 jamaan torban diidaa hojjetu maali kan nama kamiifuu kiliir ta'ee ifa ta'uu qabu yeroo baay'ee jamaa waa muslimaa hojjannaa maali malee namoonni baay'ee nama yeroo waldaa kana uuman kiliir kat godhanii objektiivii waan sanaa kiliir hin godhan jamaa torban diidaa namni kamuu wanni isarra hubachuu qabu xiqqaa guddaan diina fi firrillee jamaan torban diidaa kaayyoo waa gurguddoo 5 irratti hojjeta. Tokkoffaan da'awaa diriirsuu gorsa islaamati da'awaa diriirsuu da'awaan kun akka ammaa kanaan tayaa akka biraatiin tayaa sun tarsiimoo cimaa harkaa qabna da'awaa kana yaadachiisa gorsa islaamaa ta'muruuna bil ma'ruufi kana sirriitti cimsu. Lammaffaan darsi barnoota kennu qaraasisaawwan qur'aanaa yeroo laalte amma biyya kana keessatti duraan biyyi kuni warri amma yeroo ammaa kana shuyuukaa kuni baadiyyaan hundi bakki hundi halqaa qabdi amma halqaan goydee jirti magaalatti dhiyeessee galeera diiniin baadiyyaan keessattuu onteerti qur'aanni gogeera hongeen qur'aanaa dhufee jira hongee roobaa qofaa amma biyya mudataatiin hin jiru hongeen qur'aanaa qaraasisaa qur'aanaa dhufee jira wanni kun immoo tootalii disappear godha jecha diinii keenya. Kanaaf lammaffarratti qaraasisaawwan qur'aanaa ta kitaabaa biyya hunda baadiyaa hunda keessaa goyde tana deebifnee riigoo giroosu jechuudha irra deebinee ijaaruma kanaatti biqilchu akka haarawatti baadiyyaawwan jiran kana hunda keessatti sheeka teessifnee fakkeenyaaf amma bara kana qur'aana qaraasisaawwan qur'aanaa bakka hundaa goyde kana malaan tarsiimoo yeroo kana fakkaatu amma maaltu jira sheekoleen keenya saalimaan keenyallee masjiduma faa dhaabannee qur'aana haa deebifnu qur'aanni gogee jira akkana haa taanuu malee tarsiimoo wal jala qabuun barbaachisaadha. Tarsiimoo gaarii akkamitti deebifna haala amma fakkaatu wajjin haala adeemsa kana fakkaatu wajjin akkamitti waan kana itti seenna jennee kan itti deemnu jechuudha. Lammaffaan darsi qaraasisaa qur'aana fadhiisaa deebisuudha barnoota saayinsii hundarratti namni akka xiyyeeffatu. Sadaffaan ijaarsa wal ijaaru hawaasni musliimaas ta'ee hawaasni keenya kunis obbolummaa islaamummaadha walii yaadu wal ijaaru tokkoomuu jedhame irratti kan hojjetu jechuudha. Shanaffaan qorannoof odeeffannoo research and information qorannoof odeeffannoo irratti hojjenna maaliif wanni amma armaan itti sii kaase kun hunduu waan qorattee achirraa odeeffannoo argatte irratti hojjetta. Sektara qorannoof odeeffannoo adda waan jamaan biraan qabne irraa kan adda taasisu kun jecha. Research goota fakkeenyaaf sektara qorannoo maalinni da'awaa godinaalee arsii kana keessa fakkeenyaaf hin gooda yoo jenne hanqinni da'awaa dur ture maali ka amma jiru maali qaraasisaa bannaa yoo jenne dur qaraasisaa akkamitti turte amma maaliif dhaabatte namni maaliif qaraasisaan jira shayni hundi maa gandumatti galee maaf hojii dhuunfaa ofiitti jechee rakkoon kanaa maali riisarchii gaggeessine riisarchii san immoo faayindingii isan laalla eegas rikomandeeshinii isarra dhaabanne maaltu kanaaf barbaachisa peepparii adda addaa hojjennu qorannoo adda addaa fakkeenya yoo sii kaasa barnoota bu'uura ibaadaa kutaa tokkoffaa dabaree keessan nagaabattee turte. Barnoota bu'uura ibaadaa saniif kitaaba qopheessinee turre baran kan rabbi isaa irraa jaalatu itti gaafatamaan damee qorannoo kolleejjii Imaam Shaafii kan ta'an Dr. Said nu qopheesse. Miseensa keenya sektara qorannoo odeeffannoo keessatti miseensa Dr. Said miseensa keenya jechuun miseensa jamaa kanaati.
san keessatti qoyin qoranne kitaabileen amma jiran kun bakka hedduutti waan haala wanni barbaachisu bakka takkatti waan argamne hadiisa bakka takkatti walitti haafinnu jennee qorannu argan sayid argannaan kitaaba amma hiituu doofummaa jettu sana qopheessine faayidaa qorannoo saniiti wantoota shanan kanarratti hin qorannaa odeeffannoo guyyaa guyyaan jiran kan dhiyeessinu ta'a sektarri kun immoo gara fuulduratti gara miidiyaa guddaatti illee sektara guddatu jechuudha kanaaf wantoota shanan kanarratti hojjenna waan kanarratti immoo hojjetu gaafii nagaafatte kawaayee konferensii gadi hin dhiifne dhimma kanarra hojjetu ji'a sadii yeroo kamuu konferensiin ta'a ji'a sadii waggaa 3 hunda hundeeffamne waggaan 3 konferensii 12 ta'a jechuudha waggaa yeroo 4 yoo ta'u 12ffaa keenya xumurree jira waggaan 3 kun waggaa keessatti hundeeffama adda addaa itti gaggeessine sirritti waan chaalenjiiwwan adda addaa dambii qopheeffachuu heeyyama baafachuu amiirota filachuu chaalenjiiwwan adda addaatu ture jechuudha amma boqonnaa haarawaan restructure of godhee jama'an kana boqonnaa haarawaatitti kan cehe ta'uun isaa konferensii marsaa 12ffaa kana hundarra adda isa taasisa jecha kanarrattis yeroo irra deebiidhaan hooggantoota keenya akka haarawaatti filannee karoora akka haarawaatti baasnee karoora waggaa tokkoo kan lama haga waggaa 30tti jechaadha izinii rabbii guddaatiin kan itti baafnee itti socho'aa jirru biyyi tun waggaa 30 dhufu kana maal fakkaatuu qabdi kana diinii islaamaatiin lammiin quraana hadiisa barate ka akkamitti waggaa 30 lafa kanarra jiraachuu qaba kan jedhu karoora waggaa 30 hanga 50 hanga 40tti kan ittiin socho'atanii jiru jechaadha kanaaf ammatti karoora 2014 hanga waggaa 30 dhufuu keessatti diinii kan akkamitti nama akkam qaruu qabna namoota akkamtu argamuu qaba jennee yeroo itti bu'uura cimaa kennedha kuni kan adda isa taasisudha hooggantoota sektara hundarratti daawaa irratti darsi irratti qorannoo odeeffannoo irratti faayinaansii irratti akkasumas immoo karoora baajata kan jennu irratti hooggantoota damee sektara hundaa filannee akka gaariin hojiitti bobbaasuuf kan jirru ta'uun isaa adda isa taasisaa jechaadha akka boqonnaa haarawaa itti ilaalla akka ce'umsa guddaas itti ilaalla kana fakkaata. Ayyaa inshallah galatooma ulfaadhaa isiniin jecha hooggantoota bifa haara'aan amiira waliigalaa irraa jalqabee hanga sektoroota irra jiran hundarratti iyyuu hooggantoota haaraa fillee jirra jettanii hooggantoota haaraa muudaman san hojiitti galchuudhaaf karoorri jiru akkamii maal fakkaata? Baay'ee gaariidha. hooggantoota haaraa hojiitti galchuudhaaf hojii jabatti jira. By the way, waa'ee keessattuu kidima islaamummaa kana keessatti laafina hamaa qabna. Nam tokko koree masjidaa faa yoo fudhatte, majlisa isaa ta'uu qaama tokko yoo fudhatte, waan islaamummaa kun yoo namarra kaa'ame imalu koree amiira maashaallah jedhameetuma akkasumaan ji'a tokko fa'aatti lama fa'aatti gaflaa wal arga. Wanni akkasii amma hin ulfaata. Amma jama'aa keenya torban dhiidhaa keessatti durii warra ulfaata wanni sun. Namni bakka san keessatti filameetiniin jedhe halkanii guyyaa ergama san hin bahu taanaan keessaa rimuuf gahu. Miseensuma irra deebi'ee ta'a jecha waan san hin bahu yoo ta'e. Kanaaf torban dhiidhaa akkanumatti gaflaadhaan keessa seenaniituma amiira akkana jedhanii kan nama teessisuu miti. Seriously halkanii guyyaa hojii dandeettutti kan si galchuudha waan ta'eef adeemsa keenyatu dambii keenyatu ittiin bulmaata keenyatu sochii immoo aanaa torbarraa gara dachii torbaa jechuun kun afaanitti kanuudha wantichatti dhaloota jaarraa hedduu gaafateen beeytareeti. Kana galmaan ga'uuf immoo zimjaanii taa'anii torbanuma lama wal arganii akkasittiin hojjetamu. Halkanii guyyaa hojii barbaada. Halkan madhattee guyyaa bobbaatee baadiyyaa adda addaa keessatti ijaarsa adda addaa haala gaariidhaan socho'uu barbaada. Ammatti wanti itti jiru qabatamaa yoo kan si himu taate koreen da'awaa irratti, koreen darsii irratti, koreen qorannoo odeeffannoo irratti hundi isaa hojiitti jira. Fakkeenyaaf gabaabina darsiisii kaasa. Amma yeroo ammaa kana keessatti warri darsiidhaa barnoota bu'uura ibaadaa kanaan cinatti qaraasiisaa quraanaa yoo xiqqaate qaraasiisaa quraanaa 28 yeroo dhiyootti banna jennee karoorfannee jira. Sana hojiitti galuuf amiironni darsii halkanii guyyaa sochii warra saamaa keessa jiran. Barnoota bu'uura ibaadaa torban 3 ji'a tokko dhuga'ee galee. Guyyaa 21 akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 21 eegale. Ji'a jechuudha. Amma keessa jiru kanatti. Guyyaa 30 kana keessatti barnoota bu'uura ibaadaa baadiyyaalee aanaa torbanii kana keessatti kan hojiitti seenee namni dur hin qara'in ka amma qara'aa jiru halkanii guyyaa ijaaranii warri darsii kun kan hojiitti seensisan sa'aa kana namni qaala jedheetiin agarteetiin hadiisa rasuula sallallahu alaihi wasallam qara'aatiin jiru sa'a kanatti
riipoortii amma qulqulluu jiruun nama 3,400 oli. Kun injifannoo guddaadha. Nama 3,000 ara kolleejjiin xixiqqaan kolleejjiin bifa dameetitti yuunivarsiitii mootummaadhaan xixiqqaan ree kolleejjii faakaaltii tokko kan barsiisu nama 3,000 2,000 kolleejjii tokko ta'eera jechuudha. Ganaa 3,000 kana gara 30,000 20,000 ol guddisuuf halkanii bu'e. Kun beeka jedhaa keessatti gaafa waggaa akkatti itti dhaabdee hojjette ijoolleen kun eessa akka gaallaa. Nama 3,000 kun bar nama qara'ee miti. Haawwotaaf abboota namoota gurguddaa dabalatee hojjetaa mootummaa dabalatee warra hin qara'in asiin dura hin qara'in ka qanaatitti seenee arkaan islaamaa barnoota salaata seeraan barataa jiru. Baay'isawee ji'a 3 ji'a 4 seemisteera tokko ni fixanii akka duraa isaan qaraatii jumla itti seenanii kaadhiisan sun hin jiru waan akkasii amma chirichaarratti deebiifne dubbii. Waggaa qaba kitaaba kana fixu waggaatti ni xumurta waa'ee waan si barbaachisu kanarraa vooliyuum 1 kutaa tokkoffaa jechaadha. Sanirraa seemisteera waggaatti seemisteera 3 qaba akkuma kolleejjiidha akkuma yuunivarsiitiidha. Seemisteera tokko yoo fixtu ni qoramta amma infoormeeshinii har'a amiira darsiirraa dhaga'een barnoota miidiidhaa kan jalqaba qorumsa miidiidhaa torbii dhufu kennuudhaaf akka deeman odeeffannoon jiru kan mul'isu jechaadha. Itti seenuudhaaf deemu qorumsa arkaan islaamaa osoo barsiifne hin qorra kana booda arkaan islaamaa beeka hin qorra. Warra barreeffamaan hin barsiifne ka afaan hin barsiifne afaanumaan qorra ka barreeffamumaan qorra jechaadha. Haala gadi bu'iinsa amma overview haasaa jirra waa'ee barnoota bu'uura ibaadaa darsiin maali akkaataa isaa hunda san yeroo biraa itti deemuu dandeenya. Garuu haala amma jiruun hojii bal'aa keessa jiranii kun warra darsisii kaase warri ijaarsaa wallaahi baadiyyaa hunda keessatti sochii cimaa godhanii baadiyyaalee baay'ee keessatti yoo xiqqaate jamaa akka jamaa yoo kan jennu san aanaalee 7 kana keessatti yoo xiqqaate jamaa jajjabaa 80 ol ijaarre barakata. Allahu akbar. Barakana qoba jamaa 80 ol ijaarre jamaa 7 ni daafa jiru kana jalatti biranchiisaa jechuudha. Jamaa 80 ka amiira mataa ofii qabu kaa hunda qabu. Jamaalee masjidaa jechuudha. Kauni salphatti miti sochii jajjaba warri ijaarsa kanatti kan inni jiru haalli kun osoo si eeggatu karoorri akkanaa kun osoo si eeggatu raftee bultu waan ta'eef amiirota kana hojiitti galchuudhaaf hojittuu seenanii jiranii sochii jajjabaatu jira yaasu. Ayya inshallah anis amiirota fi hooggantoota haaraa muudaman kana amaanan jamaa muslimaa torban diidhaa akka dhaabbataatti isinitti kennu osoo hin taane ka hawaasa muslima guutuu amaana guddoo isinitti kenne amaana kana immoo nama baatee galmaan ga'u ikilaasadhaan ba'u isin